gosa family akkam jirtu fayyootu bidha. Egaa akkuma beekamu asirratti forex trading wajjin content wal qabatu isiniif fudhadhee dhiyaachaa jira. I think irraa barattu waan hin jedhu yookaan isin gargaaraa jira jedhee yaada. Akkasumas immoo deebii garaagaraa namoonni keessaan na barreessitan namoonni na jajjabeessitan akkasumas itti fufi namoonni naan jettan jirtu thank you. Egaa akkuma beekamu basic to advanced level forex trading video olitti fufinsaan kan qabu paartiidhaan jechaadha isiniif fudhadheen dhufa jedheen ture. Kanaaf video hojjechaa jira amma basic level irra jira akkuma beekamu. Platformota adda addaa akkasumas immoo technical analysis fundamental analysis trading keessatti baay'ee warreen nu fayyadanii beginners warreen ta'aniif jechaadha. More isin fayyada jedhee kana yaadu isiniif fudhadhee dhufaan jiraachaadha. Akkasumas irra immoo kanarraan kan itti fufe chaartii baay'ee wanta barbaachisaa gatii ta'ee fi chaart tradingiin gosoota chaartii akkasumas tradingiidhaaf baay'ee nu fayyadanii fi isiniif fudhadhee dhufeen jiraachaadha. Egaa kan dura namoonni garaagaraa ni jiraatu. Egaa levelii namaa tokko miti jechaadha. Namoonni tokko daddafanii kan baratanis jiru daddafanii irraa jalaan immoo hubachaa kan deeman gatii jiraniif jechaadha. Video steppiidhaan isiniif gadhiisaan jira jechaadha. Kanaaf akka seentanii irraa baratanii amma dhumaatti akka daawwattanii fi isin affeeraan jira jechaadha. Egaa tradingiin wanta yeroo barbaadudha isiniin jedheera. Amma waan ittiin seennee amma ittiin milkoofnu miti. Constantly discipline taane ituu hin nuffin, ituu hin jibbin, ituu hin dadhabini. Yeroo keenya irratti invest goonee jennaan deebinee productive ittiin ta'uu gatii dandeenyuu fi nu gargaaradhee isinitti himuun barbaada jecha. So kanaaf wanta ji'a tokko ji'a lamatti baratamee xumuramu miti. Akka main ideaatti isiniif inneessaa isin immoo ofii keessaan develop of gochaa of ga'umsuu isinirraa eegamaa jecha. Har'a egaa chart reading keessatti gosootni chaartii maalidha? Akkasumas immoo candlestickonni garaagaraa ni jiraatu. Marketii keessatti buys or sell seenuu dandeenya jechaadha. Achi keessatti gaafa seennu prediction sirrii yookaan certainly more productive ittiin ta'uu kan dandeenyu yookaan immoo win rating keenya ol ka'aa kan ittiin ta'u isa kamidha jedhee as keessatti gatii nu fayyaduu fi analysis gaafa hojjennu kanaaf isinii fudhee dhufe jechaadha. Egaa chaartonni akkuma beekamanii gosoota sadii jira line graph, bar graph fi candlestickidha jechaadha. The best one is candlestick akkuma beekamu as the world level traderoonni kan isaan itti fayyadamanii candlestickidha jechaadha. Line graphiin warreen sun akkam gosa achi keessatti gatii ramadamaniif malee this much barbaachisoo miti. Egaa candlestickonni immoo analysis hojjechuun indikeetoroota garaagaraa trading irratti immoo maaliif nu fayyadu? Gaafa marketing gadi bu'u yookaan gaafa ol ka'u prediction sirrii ta'e yookaan akkuma shaamaatti gatii lakkaa'amuu fi gosa shaamaadha. Candlestick jechuun hiikni isaa wanta adda ta'e hin qabu. Guutuu gatii ta'aa fi gaafa gad deemus gaafa ol ba'us baay'ee salphaa gatii ta'aa analysiidhaa fi kanaaf nu fayyada jechaadha. Egaa chaartii jechuun maal jechaadha? Just marketii keessa fakkeenyaaf mana baankii dhaquu dandeessu yookaan miidiyaa irraa business news yookaan oduu businessii gaafa gaazexeessonni dhiyeessan ni argitu jechaadha. Kuni maaliif nu fayyada? Just market tokko yookaan price wanti tokko ol ka'aaf gadi bu'a ittiin adda baafachuudhaaf yookaan prediction mataa keenyaa kennuudhaaf baay'ee wanta sanaa fi xiyyeeffannoo itti laannee akka goonuuf akka hordofnuuf nu gargaara jechaadha. Kanaaf egaa achi keessatti candlestickonni gosa garaagaraa jira. Engulfing yookaan hammer warreen jedhaman ni jiraatu. Bearish pin, bullish pin kan jedhaman ni jiraatu. Warreen kun maalidha kan isaan akka nuti irratti xiyyeeffannu kan nu godhani? Marketiin gadi bu'a ol kaa'e jedhamu fakkeenyaaf guutummaa guutuutti bullish candle hojjetee isa booda ol deebi'ee gara dhumaatti yookaan xumuree red candle uumee kan cufu ni jiraata. Akkasumas immoo asii gadi immoo red guutummaatti yookaan bearish engulfing kan jedhamnu isa uumee dhumarratti immoo dhaqee green candle caafii ishee irratti hambisee kan cufu ni jiraata jechaadha. Achi keessatti immoo candle keessatti egaa borii kan jedhamu ni jiraata. Open price, close price kan jedhamu ni jiraata. At the lowest price kan cufu ni jira jechaadha. Gahee kan deebi'u akkasumas immoo high price of isaan kaa'ee kan daily candle ta'uu danda'a, weekly candle ta'uu danda'a. Achi keessatti maal agarsiisa? Gaafa cufu maal agarsiisa? Gaafa banu immoo maal agarsiisa? Kandiloon warreen ciccitanii dhumarratti hafan sun immoo maal agarsiisu kan jedhamu chaartii irraa waliin ilaalla jechaadha. Kanaaf namoonni haaraa taatan fayyootuubi like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa jecha. Akkasumas TikTok chaanaalii qabna Forex Trade kan jedhamu like, share, follow godha. Egaa gosa sectionoota adda addaa maarketoonni biyya garaagaraa kan isaatti banan Eeshaan, Niiwoorkii fi Leendenii warreen jedhamanii maarketoonni yerootti cufamanis yerootti banamanis sa'aatii isaa wajjinii Telegram channel isiniif kaa'eera. Achi jala seenuudhaani linkiin TikTok jala jira. Achi jala seenuun na argachuu dandeessu. Warreen waa'ee koorsii waa'ee barnootaan ol qabatu achi jalaanii oliin dubbachuu dandeenya jechaadha. Amma chaartii irraati gosoota kaandiloota kanaa akkamittiin akka isaan hojjetanii fi akkamitti kana fayyadamnee nuti immoo tireedii gaafa seennu yookaan shaakalu warreen diimoodhaan shaakaltanis jiraachuu dandeessu. Warreen riilii tireed gochaa jirtanis jiraachuu ni dandeessu. Egaa akka kanatti prediction mataa keessanii akka isin fayyaduuf jechaadha. Achi jala seenuun irraa gargaaramtu jedhee waan yaadu amma chaartiidhaan olii ilaallaa jechaadha. Amma kallattiimaan gara sana deemnaa jechaadha. Egaa akkuma amma isinitti hime asirratti kaandiloota yookaan line graafii yookaan bar graafiin
akkatti gaafa fayyadamnu analysis ta'e gosoota isaanii akkamittiin ilaallaseedhu iskiriinii fayyadamnee isinitti agarsiisachaadha. Amma kallattiimaan gara sana deemnaa jechaadha. So akkasuma asirraa ilaaltanii normaalee jechaadha. Fakkeenyaaf kuni kaandiliidha jechaadha. Kaandiliidha kuni kaandilistiikii isa jennu. Normaalee warreen kun egaa gosoota sadii jiru. Just fakkeenyaaf laayin giraafii isheen jennu ishee kanadha jechaadha. Laayin giraafii ishee kanadha. Fakkeenyaaf isheen kun just akkuma masmara hojjetti ingiliidha jechaadha. Akka kaandilistiikii yookaan akka shaamaa jennu miti jechaadha. Kuni fakkeenyaaf analyze hojjechuufis ta'e just prediction mataa keenyaa kennuuf dhimma kana nu barbaachistu jechaadha. Kanaaf yeroo baay'ee trading view irratti trading gaafa seennu prediction gara maalii deema yookaan masmaratti goone waa tokko ilaaluuf malee trading yookaan analyzing this much important miti jechaadha. Kanaaf line graphing jennu akka kanaadha jechaadha. So kanaaf yoo kana ilaalla akka gosa candleetti yookaan akka gosa bar isheen jennu kun immoo akka gosa kanaati. Akka candlestick ta'uuf jettee isheen immoo just akka kanaadha jechaadha. Moor kunis hin barbaachisu yookaan fooyya'aa miti bakka akkasumattiidhaani waa tokko ilaaluudhaaf yookaan akka indikeetoriitti gaafa seennu nu fayyaduu danda'a isee dhuuf malee barbaachisaa miti jechaadha. The more or baay'ee kan barbaachisu tradingiidhaaf yookaan core yookaan akka wanta cimaa yookaan akka waan barbaachisaa tokkotti kan ilaalamu isa kanadha jechaadha kaandilistikiidha. Kaandilistikiin kun amma just baay'ee kan salphaa ta'ee fi prediction gaafa hojjennu fakkeenyaaf baay'ee gosa salphaa ta'een yookaan fakkeenyaaf kan itti goone just bakka akka salphaa ta'een prediction marketing kuni structuring isaa yookaan gara isaatti akka inni deemaa jiru demand zone yookaan supply zone isaa maal akka fakkaatu prediction kennuudhaaf baay'ee easy dha yookaan baay'ee salphaa kan ta'edha jechaadha. Kanaaf kanadha kan nu barbaachisu traderoonnis yookaan akka addunyaattis kan fayyadamanii isa kanadha jechaadha. So kun kaandiliidha more kan fayyadu kaandilistikiidha jechaadha. Egaa amma akkuma isinitti himee ture kaandiliin guutuu gaafa formi godhu isa maal jennee waamna fakkeenyaaf kuni bullish candle yookaan bullish engulfing jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf as yookaan isa magariisa kana arguu dandeessu. Magariisa guutuu kana just look this one isa kana jechaadha. Normaalii kaandilii kana gaafa ilaaltanii fuuliidha jechaadha. Normaalii fuuliidha kun. Guyyaa kanatti maarkeetiin baay'ee gaafa yoomiidha jechuuttanii Tuesday 14 November 23 dha ji'a darbe jechaadha. Daily kaandiliidha. Kaandiliin kuni normaalii guyyaa kana maarkeetiin kun baay'ee strong bullish ture yookaan baay'ee ol deemee ture jechaadha. Kun daily fakkeenyaaf kuni analysis gaafa hojjennu kaandiloonni gosi kuni more buy seenuufis ta'e sell seenuufis kun amma bullish gatii ta'ee fi around here open price jennee fayyadamuu dandeenya jechaadha ishee kana. Itti kanatti open price goonee fayyadamuu dandeenya. Open price yookaan yeroo inni itti jalqabe. Itti kun yeroo inni itti jalqabedha. Kana maal jenna open price dha. Fully badiin kun yookaan inni gidduun kun maalidha? Body jechuu dandeenya yookaan qaama yookaan body jenna. Around here close yookaan kan yeroo inni itti cufe close kan jennu ishee kanadha jechaadha. Qixa kanatti cufe. Fuuliin isaa baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee trading gaafa seentanii yookaan trading gaafa gootanii prediction around here fakkeenyaaf analysis selliidhaafis ta'e buy'idhaaf baay'ee karaa nuuf laachuu danda'a jechaadha. Tilmaama argachuu dandeenya. Kanaaf isheen kun akkas jedhamti. Fakkeenyaaf guyyaa kanatti the lowest prices here yeroo yookaan price isheen dhumaa yookaan isheen gadi buutu isheen jalqabaa ishee kanadha. Kan inni itti cunma kun asittidha jechaadha. As ga'ee ture pricing guyyaa sanaa baay'ee ol ka'ee ture jechaadha. So isa kanaanii bullish candle jechuu dandeenya jechaadha. So inni biraan gosumti kanaa immoo fuulii hojjetee fakkeenyaaf qixa kana yoo dhufne immoo gosuma kanaanii inni kun immoo open kan inni godhu reverse dha baay'ee yookaan faallaa isa kanaati jechaadha. Inni kun open gaafa ta'u asitti immoo birish yookaan birish engulfing candle gaafa hojjetu immoo qixa kanatti immoo close dha jechaadha. Asitti jalqaba seelii gadi asii gadi gatii ta'eef yookaan seelii gaafa seennu fakkeenya maarketiin asii gadi deema jenneetu miti. Yoo kanaaf qixa kanatti open godhe jechaadha. Bullishiin asitti cufe inni kun asitti bane. Kunoo ishee kana caafii ishee xiqqoo kana yoo isinitti argamte fakkeenyaaf qixa kanatti maarketiin kuni open godhe yookaan dhufee asitti immoo jalqabe kuni open price jenna jechaadha. Birish engulfing keessatti. Qixa kanatti open godhe kun badi yoo jedhame kun close price jechuu dandeenya.
Dhumaa kana yeroo inni itti cufe maarketii kana yookaan yeroo inni asitti raawwatee dhaabbate ishee kana close price jechuu dandeenya jechaadha. Inni kun kana fakkaata. Fakkeenyaaf inni biraan immoo just around here kun immoo maal jedhamti ishee kana isinitti argamti yoo ta'e kuni fakkeenyaaf holiday irra ta'uu danda'a yerootti ayyaanni Ameerikaa fa'aa keessatti yookaan akka addunyaatti ayyaanni guddaan gaafa kabajamu fakkeenyaaf New Year yookaan bara haaraa jedhan gaafa kabajanii maarketiin consolidation hojjeta jechaadha. Consolidation jechuun sideway candle hojjeta. Fakkeenyaaf qixa kana ilaaltanii asii kee amma asiitti candleen gara akka inni deemu hin beekamu. Just akkasuma callu malee sideway hojjeta jechaadha yookaan gaafa maarketiin kun qabbanaa'udha walumaa gala tradingiin cufaa dhachuuf hin danda'ama jechaadha. Baayinis hin jiru seeliinis hin jiru. Just consolidation jenna isa kana consolidation manipulation continuation waan jedhamu ni jiraata gara fuulduraatti wajjin itti deemuu dandeenya. So qixa kanatti kan argitu yoo ta'e asitti hin jalqabee hin dhufee asitti nama gadi dhufee gidduutti isheen kun waan akka masqalii yookaan fannoo wayii hojjetee jira jechaadha. So kuni just doojii jedhamti kaandiliin kuni doojii jedhamti warri kaan maqaa gara biraas qabaachuu dandeessu doojii jedhamti. Kuni moor baqa yeroo wanta akkasii mudatu tireedii seenuudhaaf yookaan tireed gochuudhaaf this much recommending godhamu jechaadha. Kanaaf kun doojii jedhamti gosi kaandilii kana. Inni biraan yoo ilaaltan immoo fakkeenyaaf qixa kana yoo dhufne fakkeenyaaf qixa kana immoo yoo dhufne jechaadha. Qixa kana yoo dhufne immoo fakkeenyaaf kun isinitti argame deema yaada. Isheen kun jechaadha isheen kun fakkeenyaaf hin dhufe jechaadha. Kaandiliin kun jalqaba maal ture? Normally bullish galfe yookaan guutuu ture. Giriinidhaan yookaan magariisaan guutuu ture. Maal ta'e hin dhufe? Maaliif kun wanta akkasii kan inni mudatu yeroo baay'ee seelar yookaan seel pireejariin gaafa maarketii kana kontirool godhu hin dhufe as ga'ee ture hin dhufe qixa kanatti hin baane garuu buulishii maan dhufe qixa kanatti almost hin dhume jechaadha. Buulishii inni ture gara birishiitti dhume jechaadha as guutee gadi dhufe qixa kanatti cufe jechaadha. Qixa kanatti isheen kuni haamerii jedhamuu dandeessi. Kun yookaan bullish pin jechuu dandeenya jechaadha gosa kaandilii kana. Kun yeroo baay'ee just prediction sell gochuufis yookaan buy gochuufis karaa nu banti yookaan tilmaama gaarii yookaan uncertain way itti fayyadamuu dandeenya jechaadha. Maal jedhamti kaandiliin ishee bullish pin jechuu dandeenya jechaadha. Faalaan ishee kana just qixa kana yoo argitu ta'e fakkeenyaaf qixa kana argitu yoo ta'e kun immoo maal ture just guutummaan kanaa diimaa ture jechaadha. Namni hundumtisaa qixa kanatti guutee ture. Seel godhanii namoonni baay'een seel godhanii isa booda warreen seel godhan qannasaa dhufanii irrachaa dhufan warreen gurguranii irrachaa dhufanii itumaluu qixa kana dhufe jechaadha. Guutuu ture red candiliin kun guutuu ture garuu namoonni gurguranii irrachaa gaafa dhufanii dhufee qixa kanatti akkas ta'e cufe jechaadha kaandilii kana piraayisii isheen dhumaa akkas taate jechaadha. So kana birish pin jechuu dandeenya jechaadha yookaan akkas jennee waamuu dandeenya. Tireedingii keessatti yookaan akka kaandiliitti maqaa mataa isaa ta'e ni qabaata jechaadha. Isa kanaaf akkeettiin fayyadamnee tilmaama mataa keenyaa kaa'uu ni dandeenya jechaadha. Yeroo baay'ee chart reading yookaan as technical analysis dha baay'ee chart irratti depend kan ta'u technical analysis yookaan technically more trading keessatti seetaappii warreen sirreeffatanii yookaan seetaappii mijeeffatanii warreen tradingii seentanii technical analysis asirratti tilmaama mataa keessanii kaa'uu ni dandeessu jechaadha. Egaa akkasitti yoo itti fufnee just akka tradingiitti jechaadha. By the way warri trade hojjetan kun fakkeenyaaf nuti bullish ta'a jennee gaafa baay'isennu deebisee riversaalii hojjechuu gatii danda'uu fi sirriitti chart readingiin traderii ta'uudhaaf more you have to invest your time on chart reading jechaadha yookaan chartii kana dubbisuu irratti yeroo keessan baay'ee itti fayyadamuu danda'u qabdu. Akkasumas immoo obsa qabaachuu disciplined ta'uu danda'u qabdu jechaadha. Yeroo itti emotionally taatanii trading seentanii isa booda yeroo murtaa'aa booda gaafa sin nuffisisu dubbisuun gaafa sin nuffisisu hojjechuun gaafa sin nuffisisu kan isan miti jechaadha tradingin normally. Isa kanaaf akkasin obsitanii disciplined taatanii yeroo hundumaa consistently akka chartii dubbistan akka yeroo keessan irratti invest gootanii barachuudhaaf yeroo hundumaa ready akkasin taatanii fi just wanti hin danda'amne hin jiru profitable yookaan successful trader ta'uu ni danda'ama. Trader yookaan forex trading gaafa yaaddanii
just maal yaaduu qabdu forexiin akka biizinesii tokkotti yookaan akka hojii guddaa ta'e tokkotti yaaduu danda'uu qabdu jechaadha. So isa kanaafi narraa kana fakkaata akka TP'tti yeroo hundumaa reedii ta'a. Qaxxaa'ee yookaan next time waa'ee liquidity haasofnaa jecha liquidity maal akka ta'e trading keessatti baay'ee wanta barbaachisaa gatii ta'eefi kana fakkaata. So kanaaf waan haaraa isinitti ta'e komentii jala yookaan telegram story tiktok story jala naaf ka'uu dandeessu. Warreen chaanaalii keenyaaf haaraa taatanii subscribe godhaa, like share godhaa. Namoota biraafis dhingaachaadha. Kana fakkaata guyyaa irraa fi waan nu daawwattaniif galatooma. Next video gara biraadhaan ol agarra. Thank you.